Tole akkam jirtu Dr. Tasfaayyaa Gaan jedhama. Ispeeshaalistii baqaqsanii yaaluu waliigalaa fi xiyyeeffannoodhaan immoo baqaqsanii yaaluu qaamota harmaa fi qaamota endokiraayinii irratti hojjedha. Har'a waa'ee kaansarii harmaa haasofna. Egaa kaansariin harmaa akkuma addunyaatti yeroo ilaallu dubartoota hedduu hubuudhaan akkasumallee sadarkaa du'aatiidhaaf geessisuudhaan kaansarii sadarkaa tokkoffaa irratti argamudha. Akka biyya keenyaatti illee ilaallu dubartoota kaansariidhaan qaban walumaa gala isaanii yoo qabanne ilaalle harka 30 haga 33 kan ta'an kaansarii harmaadhaan qabamu jechaadha. Kun immoo kaansarii harmaa akka addunyaattis akka biyya keenyaattis dubartoota hedduu hubuudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti ta'a. Egaa bal'ina dhukkuba kanaa yoo ilaalle wantoonni kaansarii harmaadhaaf nu saaxilan maalidha jennee yeroo ilaallu tokkoffaa umuriin dabaluudha. Keessumatti umuriin waggaa 50 ol yeroo ta'aa deemu carraan kaansarii harmaadhaan qabamuu dabalaa deema. Lammaffaa dubartiin saala dubartii ta'uun mataamti isaa dhukkuba kanaaf akka saaxilamtu godha jechuudha. Kaansariin harmaa walumaa galatti parsantii 99 isaa ol kan ta'u dubartoota irratti kan mul'atu yoo ta'e illee haga parsantii tokkotti dhiirota irratti illee mul'achuu danda'a. Dubartoota 8 keessaa dubartiin tokko carraa kaansarii kanaan qabamuu qabdi umurii ishee guutuu keessatti. Kana jechuun immoo 100 keessaa parsantiin 12 carraa kaansarii kanaan qabamuu qabdi jechuudha jireenya ishee lafa kanarra jiraattu yeroo ilaalu. Wantoonni biraa hormoonii istiroojinii jedhamu qaama dubartoota keessatti kan argamu. Hormooniin kun qaama keessatti yeroo dheeraa waggoota dheeraadhaaf yookiin immoo hammeenyaan baay'atee yeroo argamu carraan kaansarii kanaan qabamuu dabalaa deema jechuudha. Wantoonni hormooniin kun akka inni qaama keessatti yeroo dheeraadhaaf baay'atee argamu godhan immoo marsaa laguu umurii ijoollummaadhaan dubartoota hiriyoota isaanii warra kaan dursanii arguu jalqabuun akkasumas immoo gaafa umuriin guddataa deeman illee marsaa laguu dafanii dhaabuu dadhabuun haga waggaa 50 isaa olitti illee marsaa laguu arguu itti fufuun kaansarii kanaaf hin saaxila. Dabalataanis daa'ima godhachuu dhabuun, ulfaa'uu dhabuun yookiin immoo utuma ulfaa'an illee erga umuriin waggaa 30 fi isaa ol ta'e booda ulfi jalqabaa yookiin daa'imni jalqabaa yeroo ta'u carraan kun dabalaa deema jechuudha. Kanaafiyyuu ulfaa'uun umurii waggaa 30 gadiin daa'ima godhachuun saaxilamummaa dhukkuba kanaa ni hir'isaa jechuudha. Kanumatti dabalachuun namoonni dhibee tiruu qaban keessumaayyuu dhibee tiruu alkoolii yeroo dheeraa fi baay'inaan fudhachuudhaan wal qabatee dhufu qaban carraa dhukkuba kanaaf saaxilamuun isaanii ni dabala. Akkasumas dubartoonni yeroo ijoollummaa yookiin umurii dargaggummaa isaaniitti cararii garagaraadhaaf keessumattuu laphee isaanii irratti yaalota garagaraafis ta'e utuu hin beekiin carariidhaaf saaxilaman carraan dhukkuba kanaa qabamuu isaanii ni dabala. Akkasumas sigaaraa xuuxuun illee carraa dhukkuba kanaa kan dabalu ta'a. Haala jireenyaa wajjin wal qabate ulfaatinni qaamaa humnaa ol ta'e sochii qaamaa gochuu dadhabuun wantoota nyaatawwan coomaa fi bu'aaleen horii itti baay'atan yeroo hedduu yoo xiqqaate torbeetti guyyaa 3 guyyaa 4 ol baay'inaan fayyadamuun kaansarii harmaas ta'e kaansariiwwan kaaniif illee kan saaxilu ta'a jechuudha. Wantoota kaansarii kanaaf nu saaxilan yoo erga ilaalleeti amma immoo mallattoolee dubartiin kaansarii harmaa agarsiisuu dandeessu kan ilaallu ta'a jechuudha. Mallattoon dubartoota yeroo dheeraa irratti mul'atu dhiitoo harma irratti mul'atu kan dhukkubbii hin qabnedha. Yeroo baay'ee dubartoonni dhiitoo sarganii mallattoo kamiyyuu harma irratti arganii yoo dhukkuban ta'u ta'e yoo dhukkuban qabu ta'e waanuma salphaatti fakkaatee dhiisuu danda'u. Garuu wanti jiru faallaadha. Kaansariin harmaa yeroo baay'ee dhukkuba wajjin waliin qabatu. Kanaafiyyuu dhukkuba qabaatus qabaachuu baatus dhiitoon harma irratti ba'u kamiyyuu carraa kaansarii ta'uu waan qabuuf dubartoonni mallattoo kana yeroo argan gara ogeessa fayyaa deemuudhaan ilaalamuu qabu.
Dabalataanis harmii bitaa mirgaa wal caaluu, harmi inni tokko dhiita'uu yookiin bokokuu yookiin gogaa harmaa irratti mallattooleen akka diimachuu yookiin bifa jijjiirrachuu gogaa harmaa, gogaan harmaa suntuurra'uu gara keessaatti yookiin madaa'uu, fiixeen harmaas gara keessaatti suntuurrachuu yookiin madaa'uu yoo jiraate, akkasumas immoo dhangala'aan dhiiga fakkaatu karaa fiixee harmaa kan ba'u yoo ta'e kunneen mallattoolee kaansarii harmaa ta'uu danda'u jechuudha. Dabalataanis namoonni parsantii tokko ta'an harma irratti mallattoo kamillee hin qabaatin dhiitoo bobaa jalatti ba'u qofaan dhufuu waan danda'aniif bobaa jalatti dhiitoon ba'u kamillee mallattoo kaansarii harmaa ta'uu danda'a jechuudha. Gaaffiin inni biraa dubartoonni yaalaaf dhufan yeroo baay'ee nu gaafatan kaansariin harmaa ittisuun hin danda'amaa isa jedhudha. Kaansarii harmaas ta'e kaansariiwwan kanneen ittisuun amma ta'e hin danda'amu. Guutummaa guutuutti illee ta'uu baatu kun immoo wantoota kaansarii harmaadhaaf nu saaxilan wantoota to'achuu dandeenya. Kanneen akka alkoolii hir'isuu yookiin dhaabuu, sigaaraa tuutuu dhiisuu yookiin dhaabuu, hormooniiwwan garaagaraa yeroo fayyadamnu gorsa ogeessaadhaan gargaaramnee fayyadamuu, yoo danda'ame immoo umurii waggaa 30 duratti daa'ima godhachuu, wantoonni akkasii kaansarii kana ofirraa ittisuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Dabalataanis sochii qaamaa idilee ta'ee gochuu, ulfaatina humnaa olii yoo qabaanne hir'isuu, haala soorata keenyaa sirreessuudhaan kaansarii harmaa ittisuu hin dandeenya. Kaansariiwwan biraan laallee akkasiin of eeggachuu hin dandeenya. Garuu kaansarii harmaadhaan wal qabatee wanti nuti caalaatti gorsinu kaansariin harmaa yeroodhaan yookiin sadarkaa xiqqaatti argame dhukkuba fayyuu danda'udha. Kanaaf immoo wantoonni godhaman yoo xiqqaatan wantoota sadiitu jiru dubartoota kamirraayyuu kan eegamu. Tokkoffaa dubartiin umuriin ishee waggaa 18 yookiin 20 gaafa ta'u ji'a ji'atti harma ishee sakatta'uu fi of ilaaluu qabdi. Dubartiin kamiyyuu ilaaltuu yookiin fuullee dura dhaabachuudhaan harma ishee isa bitaas isa mirgaas dabareedhaan of sakatta'uu qabdi. Yeroo isheen itti of sakattaatu immoo yeroo pireedii ishee yookiin marsaa laguu ishee irraa kan fagaate ta'uu qaba. Kanaaf iyyuu marsaan laguu dhufee guyyaa 5 yookiin guyyaa 7 erga darbee booda yeroo sanatti of ilaaluudhaan wanti haaraa harma ishee irratti yoo mul'ate gara ogeessa fayyaa deemtee ilaalamuu qabdi jechuudha. Gaafa umuriin 25 gara 30 siqaa deemu immoo yoo xiqqaate dubartiin kamiyyuu waggaa 3tti al tokko gara ogeessa yaalaa deemuudhaan qorannoo harmaa clinical breast examination isa nu jennu deemtee goosisuu qabdi. Gaafa umuriin 40-45 guutu qorannoon ogeessa fayyaadhaan godhamu kun ji'a ji'atti waggaa waggaatti akka inni godhamu gorfama. Kan dura waggaa 3tti al tokko ture jechuudha. Dabalataanis namoonni carraasaa qaban immoo waggaa 45 gara waggaa 50tti gaafa siqaa deeman raajii harmaa yookiin maamoogiraafii isa jennu waggaa waggaatti ilaalamuudhaan mallattoon utuu hin mul'atiin kaansarii harmaa sadarkaa xiqqootti arguudhaan sadarkaa inni salphaatti yaalamuu danda'utti irra gahuudhaan carraa umuriin jiraachuusaa dabalaa kan deemanidha jechuudha. Dursanii adda baasuu ilaalchisee kana jenne namoonni mallattoo kaansarii harmaa qabaatanii dhufan immoo haala kamiin qoratamanii haala kamiin dhukkubni isaanii adda ba'uu danda'a isa jedhu immoo ilaallaa jechuudha. Egaa ogeessi fayyaa gaafa dubartiin tokko mallattoo harma irratti mul'atu kan kaansarii harmaa ta'us ta'uu baatus gaafa fiddee dhuftu qorannoo qaamaa gaaffilee garaagaraa ishee gaafachuudhaan wantoota ishee saaxilan yoo qabaatte isaan adda baasuudhaan mallattoolee kaansarii harmaa ta'uu danda'an yoo jiraatan isaan adda baasuudhaan gaaffilee gaafanna. Sana booda erga gaaffilee gaafannee booda qorannoo qaamaa goonaa fi harma ishee lamaan iyyuu sakattaana, bobaa ishee keessan sakattaana, qaamota kaansariin harmaa itti faca'uu danda'an kanneen akka sombaa, kanneen akka tiruu, kanneen akka lafee, kanneen guutummaatti qorannoo sirriitti goonaa fi sana booda qorannoowwan gara raajii harmaa maamoogiraafii yookiin maltiraasaawundii harmaa akkaataa barbaachisaa isaaniidhaan qorannoowwan kanneen lamaan taasifnaa fi jechuudha.
sana booda qorannoo qaamaa gaaffii ishee gaafanne qorannoo altiraasaawundii yookiin maamoogiraafii kana walitti qabachuudhaan carraan dhibeen isheen qabdu kun mallattoon isheen qabdu kun kaansarii harmaa ta'uusaa hagam isa jedhu erga yaannee booda gara qorannoo isa biraatti deemna jechuudha. Qorannoowwan isa biraa dhibee yookiin dhiitoo harmarra jiru kana dhugumaan kaansariidha moo kaansarii miti isa jedhu adda baasuudhaaf qorannoowwan baayopsii kun gosa garaagaraa ta'uu danda'u. Innillee siriinjiidhaan yookiin immoo lilmoodhaan kan fudhamu jira. Koorniidal baayopsii isa jennu lilmoon guddaa immoo jira, isaanis fuudhuu hin dandeenya. Kanarra darbee immoo opereeshinii xiqqoo qoricha doochituu achuma naannoo harmaa sanarratti qofa kennamtuun opereeshiniin xiqqoo taate naamunaa fuudhame dhugumaan dhibeen jiru kun kaansarii moo kaansarii miti isa jedhu adda baasuun hin danda'ama jechuudha. Erga kaansarii ta'uunsaa adda baheeti sadarkaan nuun itti deemnu inni bira sadarkaa kaansarii kan adda baasuudha jechuudha. Kanaafuu kaansariin kun harma qofarra jira moo yookiin immoo gara bobaa deemeera moo yookiin immoo qaamota ishee kanneen akka sombaa, tiruu, lafeetti faca'eera isa jedhu erga adda baasnee booda yaala ishee barbaachisu isa kam akka ta'e murteessinaaf jechuudha. Yeroo yaala murteessuun yeroo baay'ee fedhiin yaalamtuu yookiin dubartii sanaa maalidha isa jedhu adda baasna. Sadarkaan dhukkuba sanaa maali isa jedhu adda baasna. Gosti dhukkuba sanaa ammeenya hamaadha moo gosa gaariidha moo isa jedhu erga adda baasnee booda yaala isheedhaaf ta'u jennu kenninaaf jechuudha. Yaalonni gosa garaagaraati jiru. Yaalli inni tokkoffaan opereeshinii yookiin sarjarii isa jennudha. Sarjariin gosa lamatti jira. Biyya keenya irratti illee akka addunyaatti illee kan kennamu yeroo kanatti tokkoffaa harma guutummaan guutuutti opereeshiniidhaan harma guutummaan guutuutti kaachisuudha. Lammaffaa immoo harma guutummaan guutuutti kaachisuun utuu barbaachisin iddoo kaansarii qabdu sana qofa opereeshiniidhaan baasanii sana booda yaala raadiyooteraapii yookiin cararii jennuun yaaluu jechuudha. Yaalli inni lammaffaan keemooteraappii isa jennudha. Yaala qoricha karaa afaanii fudhatamu yookiin immoo karaa hidda dhiigaa kennamuun kaansariin kun yaalamuu danda'a. Sadaffaa yaalli nu kenninu yaala cararii yookiin raadiyooteraappiidha. Inni kunillee cararii bakka kaansarii qabu sanarratti carariin akka ta'u gochuudhaan seelonni kaansarii sun akka isaan du'an taasisuu jechuudha. Yaalli inni afuraffaa hormooniidha. Hormoonii qorannoowwan dabalataa garaagaraa erga gooneen booda namoota yaala hormoonii kana isaan barbaachisu adda baasne yaalli hormoonii yookiin kiniinii haga waggaa 5tti guyyaa guyyaadhaan fudhatamuun kaansariin harmaa yaalama. Yaalonni haaraallee kan akka addunyaatti illee babal'ataa dhufan akka biyya keenyaatti illee namoota muraasaafis ta'u itti fayyadamaa jirru. Yaalonni biraallee hin jiru jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti kaansariin harmaa yeroodhaan argame fayyuu hin danda'a. Kanaafiyyuu namoonni mallattoo hin qabne umuriin isaanii ga'e of sakatta'u waggaa waggaadhaan dhufanii ogeessa biratti mallattoo qabaatanis qabaachuu baatanis haa ilaalaman. Warri mallattoo qaban immoo utuu nooliin utuu hin buliin gara ogeessa fayyaa dhufanii mallattoon harma isaanii irratti mul'atu sun kaansarii moo kaansarii miti isa jedhu adda baafachuun jireenya ofii jiraachuun hin danda'ama jechuudha. Galatooma.